السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شمال كفوني جرى جرتو هردفتني من جوتوب نجيني كيسن براد أما تكشت جرتني أكم ناقب دوسين جيجا أراس ولد ديبيني جالتو جارتي نجي حركة ولد ديباني الفيديو كان لعلتي ولد ديبنا إن شاء الله an rumehen bayan da kan fuda tana fuda tadriba bayan da kan bayan da kajina alhamdulillah amma tana baka hindi tunan be kan mutayon tana ai mana amti bara bari sira mu jante baka jirtu jira beite hati ilmu rahma ka bashananti bonde abri hada mangisti tala jira chai kana fin zami jede ati kana fura hodi mi kana fura ko sama sura ko asifin gore de bro bifin gore de satu ana wana te kola tefu خلاص ربي فواني نقول انا راسي كل ما كان لا لا في كل ما فول خير ما كل ما كان لا لا في الرابط او في الرابط فول اجي ما الرابط فول ما كان لا فول ما كان اجي فول ما كان لا 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 اجي لا لا اجي انا كنت اسال ما ايه فول ما كان لا لا ايه ما كان فول ما كان لا لا بليز باشا كل ما كان سيدا من كل ما كان سيدا من إن أجدي مرة أجدي هو قبل أما سيدا لا أما سيدا لا أجدي مرة سيدا أفضل أما سيدا من كذا أسمع إيه سيدا akkanatti kun dhukkee walirraa kaasanii caaltuun niqaaba qabdee irraa baastee baqattee jalaa baate rabbi keerii haa godhu wallahi ani caaltuu sodaadha humna odoon taane namitti mujuriima wallahi reeffa keetiin mana kanaa bayaa waan as keessa jiraattu seetaayii asin galtee jechuun jirti caaltuudhaani rabbi keerii haa godhu kaa inshaallahi namitti tana ani caaltu wallahi rabbummaan isii halaffisu waan achitti deebiteef isima beeka waan namitti akka namaati miti waan akka keerii qabuu miti amma ramadaanni kun eegamnaa zeeriidhaan bakka cilcil isii gooti cilii hafuura isiin baafachiiftu okay humnaan hin dadhabdu humnaan ofirraa qabdi jechuudha humnaani nama ofirraa qabdi laakiin immoo namittiin tarabbiin kiyya akka ofii godhe namni hajjii akkas godhe isii akkanatti hin dhiisu jechuudha isii akkanatti hin dhiisu haga ammaatitti quban qabdu natti fakkaate caaltuun waa'ee isiin daa'ima waan daa'ima isiidha birree hajjii kennite daa'ima natti agarsiisi jette san waan quba qabdu natti fakkaanne sooshaal miidiyaa hin laalle waan hin beekne laakiin isiin mana galuufetti isiin ifuufuu ilmooyyuu dhabuuf deemarti ilmoo isiitu jalaa dhabamsiisuudhaaf deemti jechuudha namittiin akkasii rabbummaan keerii haa godhu jedha wallaahi rabbiin tokkochi qofti yoo keerii godhe malee haala kanatti ni sodaachisti haala kanatti ni sodaachisti namittiin akka namaatitti yookaan harka kennattee nama jiraatu miti nama yaani kalaas waan rabbiin kiyya kun chawu jedhee namittiin jechuudha tanaafu caaltuun osuma yeroo mana laalattee mana saniisis irraa baatee ilmoo ofii fudhattee gara biyyaa yookiin gara bakka biraa qajeeltee irra bareedduudha akka yaada kiyyaate jechuudha hajji maamala kafalte akkuma isin dura jedhe san jechuudha maallaqa hajjiidha akkuma namittiin kafalte san kafaltee fi ilmoo ofii fudhatte hajjiin maallaqa sii kennaa kenni jedhee ni miti caaltuun odoo wanni itti bareeda
ammoo amma waltumuuf eegalte isiin akkuma ramadaanni kun ba'u qofa eeggachuu jirti namittiin. Achi jette isiinu akka isiin lafaa hin kaane isii godhaa. Akka isiin jiruu namaatitti hin deebine isii godhaa jette. Mush isii qofaa miti hajjiyyuu jette ilaali. Hajjiyyuu mush isii qofaa miti hajjiyyuu qaama akkana narra babbaqeedhu kana akka inni afaan takka hin dubbanne isa gochuu danda'a. Akka dura isa godhaa tures argitanii jette dhuga waan isiin godhaa jiru turte argine no hundi keenya ni beeyna. Laakiin caaltuun humna ofirraa qabdi waan kana rabbi biratti illee haraama waan nama godhuun ilma namaa biratti illee fokkataadha. Namittiin immoo haraama hin beektu ilma namaatis wannaa hin beektu. Okay. Caaltuu namni itti dhiyaatan gorsa. Achuma keessa ishee ajjeefti caaltuu namittiin. Namni itti dhiyaatan gorsaa jedha wallaahi. Akka ilma ofii qofa fudhattee gara biyyaatti galtu. Dhiirri dachee rabbii tana guutuudha. Maal godhaafi? Jaarsa ganamaa jaarsi bakka namaa tolte abboo kan namaa tole jaarsi. Kan namaa toletu jaarsa. Yaani jaarsi yoo akka jaarsaatiin nama horatee yoo nama masruufee yoo haala kabajjaa sii qabaate jaarsa jechuudha. Yoo kabajjaa sii hin qabaatin maaltu jaarsa kun? Akkasii rabbi keerii haa godhu. Jarri gol inni lachuu hin fedha. Hajjiin utuu lamaa miti caaltuun ni fedha. Maaliif fedha yoo jettani caaltuun akka tanaati sitti iyyitu wanna jettu afaan ofii walii qabatte mana kiras kafaltee nyaata sitti uffata isaatis bitte waa hunda gooteefiif jechuudha. Waa hunda isaa gooti. Toni siiriidhaan of jaalachiifte akka jaalatee waliin jiraatu. Laakiin dura jaalatee fuudhee hanga fuudhee immoo akka isa irraa addan baane waan itti gootutti gooteerti jechuudha. Hattaa jettee bar hattaa na jalaayyuu gara biraa deemuu hin danda'u. Inni biyyuma tana keessaayyuu baafachuu hin danda'u jette. Akkas inshaallah anis hedduu na dhukkubee jiraarra du'aa'i naa godhamee asumaan hedduu takka namni laakiin namni mana namaa jiru taa'uu hin danda'u. Magriibarra gangaladhee sa'aa lamaaf hojjechee dhaabachuu dadhabe hafuurri na furee jennaan hin lafaa kahee namitti bira jirus namitti rabbiin kiyya akka ofii fedhe godhe wayiiti. Akkasi du'aa'i naa godhaa isinin jedhama taqashti akka rabbiinis biyya namaa tana keessa na galchee hara na fudhachiisu. Yoo dhukkubsatanis mana keetii yoo dhabdes yoo si dhukkubes gacciifta jechuudha. Asi gacciisuu hin dandeessu. Keessaafuu mana kanatti yaa ilaahii kiyya wallaahi. Wallaahi odoon na dhukkubee ol deebisu ka iyyinaan jettee na bilbilti lafa. Akkasii inshaallah rabbi keeraa godhu. Caaltuufis du'aa'ii godha rabbii ilmoo isiidhaan walaa agarsiisu isiillee ofaa beeksisu rabbiin caaltuun nama of beekuu miti. Osoo nama of beeku taate hajjitti hin deebitu. Namichi matanaa walii galtee gootee ilmoo ofii baafatti malee hajjitti hin deebitu. Amma dullaanuu walii gayyaa'anii namittiin qoricha gootiif wallaahi. Namittiin lubbuu isiitiif sodaadhaan caaltu. Maal jette jedhame namittiin tun keessi isiidha. Nama hamtuudha. Caaltuun miskiina wattakka namaa yaani bishaan irra qulqulluuti xaliila. Yaa rabbi ammas kan shakkiin tiyya isatu waa itti deebisee itti godhee wanni usettee mana galtee fi jedha. Waan ofurtuu irraa wanna irraa baafattee qulfii baafattee galte jechuudha. Qulfii manaa baafattee irraa hiitte. Irraa miccisiiftee koppii goosisiiftee koppiidhaan mana ofiitii isiititti deebitee jechuudha.
wanni fedhee ana osoo taate wanni feetee osoo buuteeti hin galu maali jennaani namni ilmoo ofiitiif ilmoo tantee irra siif hin taane siif hin ta'u jechuudha. Gaafa ilmoo isa isii ulfooftes garaa godhatte ofirraa baasii jedhee qiyaamaan meeqa dhaabbattee caaltuun diddee ilmoo isaanii garaa godhatte teette jechuudha deette. Balaa itti buusee qiyaamaa itti buusee amma ilmoonis dhalatte jennaan ilmoo jaalalaaf otoo hin taane fuudhee gurgurate jechuudha maallaqa jaalalaaf. Ammallee lubbuu caaltuu otoo ajjeesettee osoo namitti mallaqa kennitee namitti hin jiru yoo mallaqa kennitee ajjeen hin dhiisu mallaqatti fudhatee caaltuu kuchisiisa. Waan tan arguuf teettani rabbi keerii haa godhu caaltullee rabbi of haa beeksisiisu. Itti hima warri itti dhiyaatan itti hima caaltuun achii bayyii deemi ilmoo tantee mallaqa kennii fi kafalii fi irraa fudhadhuuti deemiti biyya gali jedhaani biyya biraa biyya galtee ilmoo warra ofii bira kaa'atte biyya biraa deemtee haa dalagattee hoo dalagachuu barbaadde jechuudha. Biyya feete deemtee dalagachuu dandeetti. Biyya feete deemtee biyya hunda afaan arabaani beekti biyya feete dalagachuu dandeetti jechuudha. Waan waggaa meeqaa yaman keessa teessee daladdu waggaa muraasa biyya biraa deettee dalaguu dandeetti. Yamani dubartiin birri mashiikkoodhaan daladdi jedhani akka dhagayeettiin. Kanaafuu jechuudha bilaasha lubbuu ofii qisaas gochuudhaaf deemu jirti. Humnaan ofirraa qabu waan dadhabdu laakiin namitti nama humnaan deemu sanii miti nama waan biraatiin nama deemu saniin jedha. Chaawu.